isiniif inni dhufnee adeera keenya kana ni gartanii. Mee waan aadaatii fi waan takka seenaa durirraa irraa gaafannee irraa barraa. Mee adeera eenyu siin jedha? Ani Ismaa'eel Ahmad Aliin naan jedhan. Dhalataa isaati. Dhalataa jaarsooti. Jaarsooti. Mee umrii teessaniis nama guddaa. 98. Maasha Allah. Rabbi isinitti haa ta'u isin jenna. Innaa waan aadaa jiruu fi waan dur sinirraa baruu feenee dhufne. Mee aadaa durirraa aadaa Oromoo mee irraa xiqqoo nu himuu dandeessaami? Aadaa Oromoo. Oromoon aadaan isii talmama heera tumatee odaa bultum jala bulee heera 155 achirraa ka'ee dhibba gaara dhiisee 50 dhiisee 5 bakkaa ka'ee deemee 2 gujufarra dhiisee 3 mana seene. Ayyee mee waan duru keessaa aadaa Oromoo keessaa aadaan barbaachisaa kajee beekamu kami? Aadaan beekamu. Aadaan beekamu Oromoo yoo rabbii hanyaan taate wal qabattee wal jabeeffachuu. Aadaas yoo rabbii hanyaan taate qabachuu. Heeras tumattee yoo rabbi heera tumatte suniin ooltee bultee yoo rabbi heera sun jala deemmachuu. Kanaani bultee yoo rabbii hanyaan taate arma geesse manguddoon nu dura irraa fudhannee nuti dabartee nuti illee gatteenyee heera sun dubbanne jechuudha. Heera sun irraayis seerri illee tumame jechuudha. Keewwanni seeraa. Arti jiran jirtu ani takka mangistiin amma iyyana jettan tun seeran beektu. Keewwata heeraa kanarraa seera tuman. Heera taa'ee tumame amata taa'e odaa bultum jala. Hummoon guyyaa sun jala biyya mana bulte. Harreen guyyaa sun mana bulte. Jaartiin isaa guyyaa sun mana bulte. 155 bakka sun ka'ee jala biyya. 100 gaara dhiisee 100 gumaa dhiiraati. 50 dhiisee 50 gumaa dhalaati. 2 gujufarra dhiisee dubbii ijoolleetii fi dubbii dhalaati. 3 mana seenee 3 dubbeetan amma igana 4 qallootii fi jahan jaarsootii fi wanni bani aadamte itti dubbachuu jiranii jechuudha. Tanaan irraa beeka waan aadaa Oromoo ta'e. Maashaallah waan dhaamsa guddaa nu dabarsite waan nuti hin beekne nu barsiiste adeeroo.